Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni nagaa kooti fayyisaadha qubee akkaadaamii irraati. Kun qubee akkaadaamii irraati kan isin dhiyaatu barumsa fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 3ffaa irra walitti geenye ture. Paartii viidiyoowwan darban irratti boqonnaa 2 fi boqonnaa 1 walitti ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana irratti immoo boqonnaa 3ffaa walitti ilaalla jechuudha. Motion in one dimension and two dimensions jedha. Yoo barbaachisaa ta'e kan akkasitti barreessuun ni danda'ama. Motion in 1D and 2D jennee barreessuun ni danda'ama. One dimensional jechuudha kun immoo two dimensional jechuudha. So boqonnaa kana keessatti almost wanta shanidha. Mata duree gurguddaa shanii kan inni qabu jechuudha. Mata dureewwan warri jalqabaa sadanii one dimensional yeroo ta'an mata dureewwan isaan kun immoo two dimensional almost kan isaan ta'an jechuudha yeroo baay'ee. So iddoo kanatti ni jalqabaa paartii jalqabaatti kan walitti ilaalu uniformly accelerated motion in one dimension kan jedhu maal jechuudha uniformly accelerated motion jechuun. Kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana irratti inni kan biraan equations of uniformly accelerated motion in one dimensions kan jedhu immoo walitti ilaalla jechuudha. Equationiiwwan shantu jira almost kutaa 10tti kanas barattan jechuudha. Natti fakkaata. Inni kan biraan graphical representation of uniformly accelerated motion kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Viidiyoo kan biraan paartii sadaffaa irratti immoo paartii arfaffaa irratti vertical motion kan jedhu inni dhuma uniform circular motion kan jedhudha jechuudha. Almost isaan kun sadan jechuudha. It's one dimensional motion jechuudha. Amma asirratti jalqaba irratti to viidiyoo keenya guyyaa irratti hin darbin jechuudha. Uniformly accelerated motion kan jedhutti what is motion? Motion jechuun maal jechuudha? Motion jechuun sochii jechuudha. Gaafa afaan Oromootti ibnu sochii isa jennu sana jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf wanti tokko asii ka'ee as ga'a yoo ta'e socho'eera jechuudha. Amma fakkeenyaatiif asirraa ka'ee amma as ga'utti speedii waan ta'eetiin deemara yookaan immoo velocity wayitiin deemera jechuudha. Zeeris motioniin jira jechuudha. Bakka tokkorraa kaanii bakka tokkotti gaafa sochoonu sochiidha jechuudha karaa biraatiin yookaan immoo it's motion jechuun dandeenya. Inni kan biraan immoo what is 1D and 2D yookaan immoo one dimensional and two dimensional jechuun maal jechuudha kan jedhamu walitti ilaallu. Kana dura vektarii keessatti akka walitti ilaalletti jechuudha. Fakkeenyaatiif vektoriin tokko x komponentiidhaatii fi y komponentii qabaachuu danda'a jenneeti walitti ilaallee ture. This one is x komponentii yoo ta'e kun immoo y komponentii yoo ta'e vektoriin tokko gaa x komponentiidhaa fi y komponentii qabaachuu danda'a. Yoo x komponentiidhaatii fi y komponentii yoo qabaate it is two dimensional jennaan. 2D kan jennu it has what? It has x and y component qaba jechuudha. It has x and y component yookaan immoo dimensionii lachuu qaba jechuudha. X component ማለት horizontal movement dha. Y component immoo vertical movement dha jechuudha. Gaafa immoo 1D jennu immoo jechuudha yookaan immoo one dimensional motion gaafa jennu immoo jechuudha. Yookaan x component qofarra deemaa jira yookaan immoo y component qofarra jechuudha. It is only if it is only vertical or if it is only horizontal motion, then it is what we call it is one dimensional motion jennaan jechuudha. Sakanaatiin immoo it has only what x component or y component qabaata jechuudha. Inni kun immoo y component qabaata jechuudha. Inni kun immoo one dimensional gaafa jennu jechuudha. Fakkeenyaatiif kana one dimensional motion kan jedhu kana fakkeenya isinii kennuudhaatiif jechuudha. Fakkeenya isinii kennuudhaatiif fakkeenyaaf kubbaan tokko as jira jennee yaadnooti. Kubbaa kana barataan tokko jechuudha horizontally lafarra jechuudha. Lafa qabsiisee akka kanaatti yoo rukute then that is what we call one dimensional motion jechuudha. Maaliif lafarra qofaadha kan deemu jechuun olin kaane yoo ta'e jechuudha. Lafa qabsiisee yoo rukute jechuudha. Inni kan biraan immoo two dimensional motion kan jennu immoo mee fakkeenyaatiif asumatti kwaasiidhuma kana jechuudha. Barataan biraa immoo yoo ol kaasee rukute fakkeenyaaf akka kanaatti jechuudha. Sana booda saatii muraasa wayii deemee gad deebi'ee lafa rukutaa miti. It is two dimensional jennaan jechuudha. Sakanaatti sababiin isaa maaliifidha iddoo kanatti ilaala. Kwaasiin kun jalqaba gaafa rukutamu akka kanaattidha kan inni rukutame. Kana jechuun it is between the x component and the y component irra jira jechuudha. Kwaasiin kun iddoo kanatti ilaala. Kuni akka kanaatti x y component qaba. Akkasitti immoo x component qaba jechuudha. Amma saatii muraasa akkas every point on this ball is what has its own x component and the y component velocity qabaata jechuudha asirratti. Akkasuma immoo displacement asii olii dalgas immoo ni jiraata jechuudha. Then this type of motion is called two dimensional motion jenneeti waamna jechuudha. Warreen akkasii immoo two dimensional motion jenneeti waamna jechuudha. Inni kan biraan egaa har'a
video kanarratti kan akka motivationitti kan qabadhe jedhadhe everything in the universe moves jedha kitaaba keessan irratti jechuudha. Wanti addunyaarra jiru hundi isaa maal hin ta'a move ni ta'a jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf namni bakka tokkorraa bakka tokkotti ni socho'a mukeewwan qilleensi ni raasaa gar tokkorraa gar tokkotti ni socho'u jechuudha. Akkasuma immoo ateemin illee bakka tokkotti bakka tokko kana jechuun elektiroonii isaan keessa jiru ni socho'a waan ta'eef jechuudha. So isaan kana akkasitti ilaaluu dandeessu mee viidiyoo keenya paartii jalqaba isa main party ta'etti adofnu party 1 uniformly accelerated motion in 1D jechuun maal jedhudha 1 dimensional jechuudha jedheera. Kanaaf iyyuu otoo isan jalqabiin dura mee garuu let's define the following terms. Tokko position, distance, displacement, velocity, speed kan jedhu kana kutaa 10tti barattanii ture. Mee isaan define gochuudhaatiin haa jalqabnu. Position jechuun maal jechuudha? Position jechuun it is the location of an object compared to the reference frame or point. Kana jechuun akkam jedhe isintu argama birqafa isa jettanii barattan jechuudha. Geography irratti gaafa barattan jechuudha. Kan immoo hawaasa irratti gaafa barattanii argama birqafa isa jettan sana jechuudha. Location gaafa jennu it is a location of an object. Position jechuun it is a location of an object compared to a reference frame. Positionii keessan himuudhaatiif jechuudha reference point isin barbaachisaa jechuudha. Kan immoo reference frame isin barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaatiif manni barumsaa keessan iddoo kana jiraa jennee ayaan. Manni barumsaa keessanii iddoo kana jiraa jennee ayaan. Kuni mana barumsaa keessanidha. Ati immoo jechuudha yookaan immoo iddoo kana jirtaa jennee ayaan nuti barataan sun jechuudha. Barataan kun iddoo kana jira yoo ta'e isaan mana barumsaa fi si gidduu fakkeenyaaf meetira 20tu jira yoo ta'e jechuudha. Maal jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Ani meetira 20 mana barumsaa irra fagaadhatanii jira jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. That is position jennaan jechuudha isa kana. Referensiin keenya maalidha asirratti mana barumsaadha jechuudha. Maaliif mana barumsaati irratti meetira 20 fagaadhatanii jira jettee waan ta'eef jechuudha. Directionii barbaadetti haa ta'u rakkina hin qabu. Garuu reference pointiin keenya maalidha asirratti mana barumsaadha jechuudha. Fakkeenyaaf wanti biraa immoo iddoo kana fakkeenyaaf toomma iddoo kana churchiin jiraate mana amantaa jechuudha. Iddoo kana manni amantaa wayitoo jiraate iddoo kana amma mucaan kun jechuudha asirraatii amman fagaatee jira jennee ayyaannuti 5 meetiriidha jennee ayyaannuti. Reference pointiin keenya otoo mana amantaa kana ta'e jechuudha 5 meetirii irraa fagaatee jira jechuudha. Mana amantaa irraatii yookaan immoo churchicha irraatii meetira 5 fagaadhatanii jira jedha jechuudha mucaan kun. So reference pointii keenya irratti hundaa'e jechuudha positioning keenya maal ta'a jechuudha it is different ta'a jechuudha. Positioning keenya garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraani fakkeenyaatiif namni tokko jechuudha makiinaa keessa jira jennee ayyaannu yookaan immoo baabura keessa yookaan makiinaa keessa yookaan pileenii keessa jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti jechuudha fakkeenyaatiif namichi suni kuni makiinaadha jennee ayyaannuti nuti immoo iddoo kana dhaabannee jirra jennee nuti iddoo kana jirra jennuuti fakkeenyaatiif jechuudha. Namni tokko iddoo kana dhaabatee jira haa jennuuti. Sana booda namichi kuni gaafa as keessa dhaabatu jechuudha. Namichi kun gaafa as keessa dhaabatu nuufi maal ta'aa jira deemaa jira makiinaan kun deemaa jira yoo ta'e jira. Namichi kun garuu makiinichaatiif relative to this frame of reference jechuudha yookaan immoo gaafa relative to the reference frame keenya makiinicha yoo godhanne jechuudha namicha kanaatiif sochii irra hin jiru. Garuu nuti immoo gaafa laallu jechuudha namichi kun sochii irra jira jennee yaallaa jechuudha. So positionii illee akkuma kanaadha jechuudha positionii illee. Inni kan biraanii kan nuti walitti ilaallu maala distance kan jedhu jechuudha. Distance jechuun immoo it is the actual path that is traveled by a moving body. Kana jechuun actual pathidha yookaan immoo fageenya deemame jechuudha. Fageenya deemame wanta deemaa jiru tokkootiin jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif namni tokko asii ka'ee asii yoo ga'e jechuudha bakka akkasatti kana meeqa deeme fageenyi isaa jechuudha. Fageenyi kun meetiraatiin safaramuu danda'a, kiloomeetiraatiin safaramuu danda'a, seentimeetiraatiin safaramuu danda'a, whatever it is unit haa ta'uuti garuu maadha fageenya hammamii deemedha salphaadhumatti jechuudha. Yookaan immoo asii ka'ee kuni as ga'ee sana booda immoo fakkeenyaatiif akkasis yoo deebi'e jechuudha iddoo kanatti kan nuti safarru maadha asii ka'ee as ga'ee akkasitti deebi'e bakka total distance isaati jechuudha kan nuti safarru total distance isaati jechuudha kan nuti safarru. Inni kan biraani displacement kan jedhudha. Displacement is the difference between the initial and the final positions of an object jedhanni kun immoo jechuudha. Initial positionii fi final positionii isaa gidduu difference hin jiru that we call displacement jennaan jechuudha isa kanaatiin immoo. Fakkeenyaatiif namichi kun asiitii ka'ee as ga'e yoo ta'e yookaan barataan kun jechuudha. Sana booda deebi'ee immoo dhufee iddoo kana ga'e yoo ta'e jechuudha. That is initial distancing keenya iddoo kanadha. Initial distancing keenya jechuudha iddoo kana S1 yoo jenne iddoo kanaatiin final distancing keenya immoo
iddoo kana ta'a jechuudha iddoo kana ishee kana maaliif as gee dhaabate miti S2 keenya iddoo kana ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu S2 minus S1 gaafa jennu that we get the displacement keenya arganna jechuudha. Displacement is equals to S2 minus S1 ta'a jechuudha. Displacement akkasumallee ማለት is a vector quantity dha displacement jechuudha. Akkasuma immoo distance immoo maala distance immoo this is scalar quantity dha. Distance maala this one is a scalar quantity. Inni kun immoo maala vector quantity dha jechuudha. Kana boqonnaa lama keessattis almost walitti ilaalleerra waan ta'eef hagas mara isin rakkisadhee yaadu. Inni kan biraan velocity. It is the rate of change of displacement dha. Velocity jechuun rate of change of velocity jechuudha karaa biraatiin. Isa kanas beektu inni kan biraan speed jechuun maal jechuudha? It is the rate of change of distance jechuudha. Kana jechuun rate of change of displacement jechuun displacement hiruu madda time jechuudha karaa biraatiin. Kana jechuun velocity ni qixxeetaa maal ta'a jechuudha? Change in s divided by time taati jechuudha. Asirratti S keenya maal displacement dha. Iddoo kanatti immoo speed gaafa jennu maal jechuudha? It is the rate of change of distance gaafa jennu this distance deemame divided by time jechuudha karaa biraatiin. V ni immoo iddoo kanatti it is direction hin qabu waan ta'eef S divided by time ta'a jechuudha salphaadhumatti iddoo kanatti. Inni kan biraani what is the average speed? Average speed jechuun it is the ratio of total distance traveled and the total time taken. Total distance deemame divided by what? Divided by the total time taken dha jechuudha. Average speed jechuun immoo. Inni kan biraan average velocity it is the ratio of change in displacement and the change in time. Da jechuudha karaa biraatiin inni kun immoo isa kana akkasumatti definition inni maasaa xiqqoo isin tuttuquudhaatiif malee isin ibsuudhaatiif miti. Mata dureen keenya inni nuti barbaannu jechuudha asirratti acceleration kan jedhu kanadha. Acceleration jechuun karaa biraatiin afaan Oromootti gaafa jennu guula isa jettanii barattan sana jechuudha kutaa 7 kutaa 8tti. Acceleration is a vector quantity dha jalqaba irratti. Acceleration maalis a vector quantity dha yookaan immoo kalqabeedha jechuudha. And it is defined as the rate of change of velocity. It is the rate of change of velocity and the change in velocity per unit time jechuudha yookaan immoo change in velocity per unit time jechuudha acceleration jechuun. And the SI unit of acceleration is what? Meter per second dha. Meter per second square dha jechuudha. Maaltu acceleration jechuudha. So acceleration jechuun acceleration is equals to what? It is change in velocity divided by time yoo jenne maal arganna jechuudha? Acceleration arganna jechuudha. Acceleration arganna jechuudha. Acceleration arganna jechuudha. Inni kan biraan an object is said to be accelerate kan jennu when its velocity changes in magnitude and direction or both in magnitude and direction. Asirratti objectiin tokko accelerate ta'aa jira kan jennu jechuudha. Accelerate ta'aa jira kan jennu yoo maal ta'edha? Velocity isaa yoo change ta'edha tokko. Inni kan biraan direction velocity keenya yoo change ta'edha lama. Inni yookaan immoo magnitude fi direction isaa wal faana change yoo ta'edha jechuudha. Asitti maal jennee ture? Acceleration is equals to change in velocity divided by time dha jenneerra. Divided by time dha jenneerra. Sana booda gaasirratti acceleration jira jechuudhaatii fi velocity keenya change in velocity jechuun karaa biraatiin v final minus v initial dha. Asirratti v final minus v initial kun qixxeetaa 0 dha taanaan acceleration keenya maal ta'a jechuudha? 0 dha jechuudha. Maaliif v final minus v initial is equals to 0 jechuun 0 over time anytime yoo ta'e kun maal ta'a 0 dha. Kanaaf iyyuu accelerate ta'aa jira jechuudhaatii fi velocity keenya maal ta'uu qaba jechuudha? Change ta'uu qaba jechuudha. Either in magnitude, either in direction or both in magnitude and direction. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti magnitude isaa change ta'aa jira taanaan jechuudha. Direction isaa same ta'ee velocity v final kun v initial kana yookaan ni caala yookaan immoo caalameera jechuudha. Kana jechuun maal ta'eera jechuudha karaa biraatiin kuni change in velocity keenya it is different from 0 ta'aa jechuudha gaafsan change in velocity keenya different from 0 ta'aa. Kun immoo different from 0 ta'e jechuun acceleration keenya jira jechuudha. Acceleration keenya jira jechuudha. Asirratti gaa wanti deceleration dhaatii fi acceleration wanti jedhamu jira. Deceleration and acceleration wanti jennu jira. Asirratti negative acceleration jechuun may or may not be deceleration and deceleration may or may not be negative acceleration ta'uu danda'a. Kana jechuun yeroo tokko barattoonni akkamitti hubatu acceleration jechuun positive
gaafa ta'uudha jedhanitti yaaduu danda'u. Acceleration jechuun gaafa acceleration keenya positive ta'u. Akkasuma immoo deceleration jechuun immoo gaafa acceleration keenya negative ta'u jedhanii yaaduu danda'u. Garuu akkasumatti definition isaanii sirriin jechuudha. Negative acceleration jechuun maybe deceleration ta'uu danda'a, maybe immoo acceleration ta'uu danda'a. Wanti nuti beeknu hin jiru jechuudha. So negative acceleration jechuun yeroo hunda deceleration dha jennee yaaduun nurra jiraatu jechuudha. And the deceleration may or may not be considered as a negative acceleration. Mee asirratti acceleration jechuun maal jechuudha? Deceleration jechuun immoo maal jechuudha? Inni walitti ilaallu. Acceleration jechuun the rate at which an object speed is up jedha. Kana jechuun acceleration jechuun gaafa objectiin tokko speedii hammamiitiin dabalaa jira yookaan immoo speediin isaa gaafa dabalaa jiru jechuudha salphaadhumatti. Acceleration gaafa jennu jechuudha. The rate at which an object speed is up. Fakkeenyaatiif makiinaan tokko jalqaba meetir per sekeendii 30 deema yoo ta'e jechuudha. Amma sekeendii wayii muraasa boodammoo jechuudha gara 40 meetir per sekendiitti deemaa jira yoo ta'e jechuudha. Amma jalqaba kanaatiin deemaa ture ittaanee kanaatiin deema yoo ta'e jechuudha. Wanti kun maal ta'aa jira jechuudha? Accelerate ta'aa jira jechuudha. Maaliif speediin isaa dabalaa jira waan ta'eef speed up ta'aa jira waan ta'eef. Inni kan biraan immoo deceleration kan tu jennu immoo jechuudha. The rate at which an object slows down. Kun immoo slows down kan inni itti ta'u jechuudha. Fakkeenyaatiif 40 meetir per sekendiidhaatiin deemaa jira yoo ta'e jechuudha. Deemaa jira yoo ta'e makiinichi sana booda gara 30 meetir per sekendiitti gadi hir'ateera yoo ta'e jechuudha. Deceleration jennaani jechuudha. Sakkanaatiin deceleration jennaani jechuudha. Maaliif slow down ta'aa jira waan ta'eef. Slow down yookaan immoo speediin isaa hir'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma deceleration kan tu jennu yeroo akkamidha? Acceleration kan tu yeroo akkamidha? Salphaadhumatti jechuudha. Asirratti if the velocity and acceleration have the same sign kana jechuun acceleration keenyaa fi velocity and acceleration keenya jechuudha the same sign qabu yoo ta'e maybe positive yoo ta'an lamaan isaanii jechuudha. Velocity keenyas positive, acceleration keenyas positive yoo ta'e then whether positive or negative it is speeding up dha jechuudha naasan. Asirratti kun lamaan isaaniiyyuu velocity keenyas acceleration keenyas lamaan isaanii positive yoo ta'an jechuudha. Then speed up ta'aa jira jechuudha. Karaa biraatiin it is accelerated ta'aa jira jechuudha karaa biraatiin. Yoo immoo lamaan isaanii kunis negative yoo ta'an immoo jechuudha. Ammas maal ta'aa jira jechuudha? Speed up ta'aa jira jechuudha. Speed up ta'aa jira jechuudha. Inni kan biraan if the velocity and acceleration have different sign yoo lamaan isaanii saayinii garaagaraa gaafa jedhu tokko negaatifa tokkoma positive gaafa ta'u jechuudha. Let's say velocity keenya asirratti negaatifa, acceleration keenya positive yoo ta'e jechuudha. Amma kun negaatifa dha, kun immoo positive yoo ta'e jechuudha. Then it is slowing down ta'a jechuudha. Slowing down ta'e jechuun egaa karaa biraatiin it is decelerate ta'aa jira jechuudha. Decelerate. Kana jechuun speediin isaa maal ta'aa jira jechuudha? Gadi xiqqaachaa jira jechuudha karaa biraatiin. Yookaan immoo velocity keenya positive ta'e acceleration keenya immoo negative yoo ta'e then it is also slowing down ta'a jechuudha. Karaa biraatiin it is decelerate ta'aa jira jechuudha. Decelerate ta'aa jira jechuudha. Mee amma immoo exercise kana immoo walitti ilaallu. Maal jedha? Does negative acceleration necessarily mean slowing down jedha. Asirratti negative acceleration ni dirqama negative acceleration yoo ta'e dirqama slowing down dha inni jechuudha. Kuni akkas miti jechuudha. Not necessary miti yookaan immoo dirqama miti jechuudha. Dirqama miti jechuudha asirratti. Sababiin isaa maaliifidha? Negative acceleration ta'ee velocity keenya positive yoo ta'u baate then it is slowing down ta'uu hin danda'u jechuudha. Slowing down ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkasuma immoo acceleration keenya positive ta'ee jenne iddoo kanatti positive ta'ee velocity keenya negative yoo ta'e then it is slowing down ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu negative acceleration ta'uun dirqama hin qabnu jechuudha. Dirqama hin qabnu jechuudha. Gaaffii lammaffaadhaan jiru maal jedha? Does the positive acceleration necessarily mean speeding up jedha. Positive acceleration yoo ta'e jechuudha. Yookaan immoo speeding up ta'uudhaatiif jechuudha. Positive acceleration dirqama dhaayi nuun jedha. Necessarily mean speeding up nuun jechaa jira asitti jechuudha. No kunis akkas miti. Speeding up ta'uudhaatiif maal ta'uu qaba inni irra velocity keenyaaf acceleration keenya the same sign yoo ta'e then speeding up dhaan irra. Iddoo kanatti positive acceleration ta'e jechuudha. Yoo velocity keenya negative ta'e it is not speeding up miti jechuudha. Innaa sana slowing down ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessitanii deebisuu dandeessu. Answer isaa jechuudha. Not necessary ni jalqaba jechuudha. Negative acceleration
yookaan immoo that negative acceleration means necessarily mean slowing down kan jedhu kanaatii fi not necessarily jettanii an object kanaaf negative acceleration or negative acceleration kan inni qabaatu jechuudha objectiin tokko if it is speeding up while moving in negative direction. Iddoo kanatti speeding up ta'aa jechuudha yookaan immoo speediin isaa dabala but moving in negative direction deemaa jira yoo ta'e it has negative acceleration qaba jechuudha. Akkasuma immoo slowing down while moving in the positive direction. Kana jechuun speediin isaa slow ta'a yookaan kana jechuun karaa biraatiin maal jedhama acceleration is slowing down ta'a. Kana jechuun speediin isaa hir'achaa jira ta'ee akkasuma positive direction irra deema yoo ta'e immoo then it is negative acceleration qabaata jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaa irratti kan jenne does positive acceleration necessarily mean speeding up jedha. Positive acceleration ini speeding up tif dirqama barbaachisaadha. It is not necessarily jenne an object can have positive acceleration if it is speeding up while moving in a positive direction and slowing down while it is moving in the negative direction. Objectiin tokko positive acceleration kan inni qabaatu jechuudha. Speeding up ta'a sana booda immoo while moving in positive direction yoo ta'e qofaadha. Yookaan immoo slowing down ta'a while moving in what in negative direction ta'a jechuudha. So answer isaan kana bifa kanaatiin barreessuun ta'anii deebisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu average accelerationidha. Average acceleration. Average acceleration jechuun the average acceleration of a particle is defined as the ratio of the change in velocity to the time interval change in time. As average acceleration kan jennu kun jechuudha. Ratio eenyuti yookaan immoo ratio dhuma afaan oromootiin ratio eenyuti change in velocity yookaan immoo jijjiirama ariitii hiruu jijjiirama yeroo jechuudha. Kana jechuun average velocity is equals to v final minus v initial divided by change in time dha jechuudha. It is almost the same as the acceleration jechuudha. Acceleration irratti maal jennee ture? It is the change in velocity divided by time jennee ture jechuudha. Iddoo kanatti almost time kan jedhamu kanatu wanti ta'e malee jechuudha. Inni kan biraan immoo asirratti change in time kan jennu kun it is almost T initial in kun it is almost most of the time it is zero dha. T initial kan jennu kun jechuudha. Yookaan immoo time inni jalqaba jechuudha. Yoo nuun kennamne ta'e irraatiin kana jechuudha. So iddoo kanatti average acceleration gaafa barbaannu final velocity keenya hir'isu initial velocity keenya divided by change in time jenna jechuudha. Iddoo kanatti VF gaafa jedhu final velocity dha. VI gaafa jedhu immoo initial velocity. Inni kan biraan kuni black godheera waan ta'eef vector quantity ta'uusaa natti agarsiisa jechuudha. Kana ta'uu baannaan black hin taane taanaan asirra maal ta'uu qaba? Akka kanaatti xiyya qabaachuu qaba jechuudha. Iddoo kanatti xiyya qabaachuu qaba jechuudha. Black hin taane taanaan jechuudha. Asirratti maadha V final kan jennu VF kan jennu kun it is the final velocity dha. Inni kun immoo iddoo kanatti changing kun biraan jiru. Changing kun jiru V initial is the initial velocity dha jechuudha. Kun immoo changing time gaafa dhumu it is the time interval jechuudha. The SI unit of acceleration is what? Meter per second square yookaan immoo meter second to the power of negative 2 jechuudha. Kana jechuun kun gaafa asii ol garagalu jechuudha salphaadhumatti. Iddoo kanatti example 3.1 walitti ilaallu. Iddoo kanatti maal jedha? If the speed of a certain car is increased from rest to 20 meter per second in 6 seconds, what is the average acceleration of the car? Nuun jedha asirratti. Mee jalqaba irratti given keenya maal takka nuu kenname gargaraa baasnu jalqaba irratti jechuudha. If the speed of the car is increased from rest nuun jedhe. Iddoo kanatti from rest nuun jedhe. Kana jechuun jalqaba dhaabbatee ture jechuudha. Kanaaf biraatiin maal jechuudha kuni V initialin keenya 0 dha jechuudha. 0 meter per second dha jechuudha kan nuu kenna. Inni kan biraan immoo increased from rate to 20 meter per second nuun jedhe. Kana jechuun 0 irraa kaasnee hamma isaatti ol guddate jedha. Gara 20 meter per second. Kanaaf iyyuu V finalin keenya nuu kennameera jechuudha. V final is equals to 20 meter per second tu nuu kenname jechuudha. Inni kan biraan maal jedha in 6 seconds nuun jedhe. Kan biraan maaltu nuu kennameera jechuudha. 6 seconds nuu kennameera jechuudha. Timing keenya. Time is equals to 6 seconds. Yeroo baay'ee second kan jedhu akkasitti barreessuu danda'u. SC qofaatiin barreessuu danda'u. Anis keessatti SC qofaan fayyadamaa jechuudha. Inni kan biraan maal nuun jedhe what is the average velocity of the car nuun jedhe. Kan nuti gaafatamne maadha average velocity. AV is equals to blank nuun jedhe jechuudha. So average velocity jechuun maal jechuu dandeetti walitti ilaalle ture average velocity
average velocity is equals to change in velocity divided by what? Change in time. Da jenneti warti laale ture jechuudha. So change in time change in velocity jechuma jechuudha. V final minus V initial jechuudha. Divided by what? T2 minus T1 jechuudha inni kun. Jalqaba irratti maal isin jettu ture T1 in kun yookaan immoo iddoo kanatti kana T final T initial jettanii barreessuu ni dandeessu. Jalqaba irratti maal isin jettan ture T initial in kun most of the time maal isin jedha 0 dha isin jedha. Kanaaf in 6 seconds gaafa jedhu change in time kanadha jechuudha kan nuuf kennu salphaadhumatti. Sana booda V final in keenya meeqa? 20 meter per second minus what is V initial? 0 meter per second. 0 meter per second divided by timing keenya meeqa jechuudha? In 6 second waan nu jedhatti 6 second. Sana booda 20 minus 0 20 meter per second divided by 6 second taati jechuudha. Is equals to 20 in 6 daatiin salphatu waan jedhan lama lamaatiin salphisuuti 10 divided by 3 meter per second square ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kun akkamitti dhufaa isa jedhuudhaatiif meter per second jedhamti over second jedha. Kana jechuun karaa biraatiin meter divided by second jedha. Kana jechuun immoo azalami gadi tokkotu jira. Kana ol garagalchuu dandeenya meter per second times what? Second no 1 over second ta'a jechuudha. Kun gaafa garagalu. Miti sana booda meetiri tokkotti gaafa baay'atu meetiri sekenditti gaafa baay'atu sekendi square ta'a jechuudha. Sana booda 10 over 3 meetiri per second square ta'ee jechuudha. Average acceleration keenya. Mee gaaffii lammaffaarra kan jiru waliin ilaallu. Example lammaffaarra. Almost kana review exercise keessaatidha kanan fudhadhe. A car driver accelerates her car by 1.4 meter per second square starting from rest nuun jedhe asirratti. Starting from rest jennaani V initial keenya 0 dha jechuudha yeroo kamiyyuu. Mee iddoo kanatti given keenya barreeffan given. Iddoo kanatti maal jedhe a driver car accelerates her car by what? By 1.4 meter per second square. Accelerate nuun jechaadha waan ta'etti acceleration nu kennameera jechuudha. Acceleration keenya meeqa dha? 1.4 meter per second square dha kan nu kennan. Inni kan biraan starting from rest nuun jedhe. Kana jechuun V initial is equals to what? 0 meter per second tu nu kenname jechuudha. Irratti maal nuun jedhe how long does it take her to reach speed of 2 meter per second? How long gaafa jedhu time dha kan itti gaafatamnu jechuudha. How long gaafa jedhu sa'aatii hammamitti fudhata? It take her to reach the speed of 2 meter per second. Kana jechuun speedii kana ga'uudhaatiif sa'aatii meeqatti fudhateedha. Kanaafiyyuu speedii kanarra ga'uudhaatiif akka maalitti yaadna jechuudha. Nuti speedii kana akka V finaalii keenyatti ilaalla jechuudha. V final is equals to what? 2 meter per second ta'a jechuudha. 2 meter per second ta'a. Kan nuti barbaannu maalidha? Kan nuti barbaannu timing dha jechuudha. Timing isaa meeqadha kan jedhu how long waan jedhudha. Sana booda egaa nuti maal beekna? Acceleration jechuun is equals to change in velocity divided by change in time dha. Almost asirratti change in time kan jennu kun time dhumaatiin bakka buusnaa isin jedha. Maaliif change in time jechuun maal jechuudha? Is equals to T final minus T initial dha. Almost most of the time T initial kun maal jedha? 0 dha. Kanaaf T dhuma taate T final isin barreessan. Kanaafiyyuu change in velocity divided by time taate jechuudha. Is equals to what is change in velocity? V final minus V initial dha divided by time. Sana booda gamma asirratti kana meeqa xamuraa baay'isnu jechuudha. Kan immoo jalqaba isiniif barreessu A is equals to V final minus V initial divided by time. Sana booda kana gaafa qaxxaamura baay'isnu maal ta'a? A times T is equals to V final minus V initial. Sana booda asirratti kaayyoon keenya T barbaadudha waan ta'eef T is equals to maal ta'a jechuudha? V final minus V initial divided by acceleration keenya ta'a jechuudha. So what is V final? V final in keenya meeqadha? 2 meter per second dha. Minus V initial in keenya meeqadha? 0 dha. 0 meter per second divided by acceleration. Acceleration in keenya meeqadha? 1.4 meter per second square dha jechuudha. Sana booda timing keenya is equals to 2 meter per second minus kana gaafa jennu 2 meter per second dhuma taati divided by 1.4 meter per second square gaafa goonu kana immoo gaafa hojjennu meeqa dhufa? It's almost about it is almost about 1.4 second dha jechuudha kan isheen secondii tokko tuqaa 4 itti fudhata jechuudha. Meeqa ga'uudhaatiif speediin shi 2 meter per second irra ga'uudhaatiif jechuudha. Maalitiin accelerate gocha
1.4 meter per second square daatiin accelerate yoo goote speed kanarra gahuudhaatiif sekendii tokko afur sadiitti fudhata jechuudha. Inni kan biraan biirra kan jiru moo walitti ilaalume biirra kan jiru. Biirra kan jiru maal jedha? If she then breaks if she then jedha iddoo kana then breaks to stop in 0.8 seconds what is her deceleration no jedha maddu kana. Deceleration jechuun maal jechuudha kana dura slowing down idhaan jedhamti. Slowing down deceleration jechuun slowing down idhaan. Kanaafiyyuu iddoo kanatti stop gochaa jirti jechuun acceleration ishii maal gochaa jirti jechuudha. Hir'isaa jirti jechuudha. It may be negative, it may be positive. Waan barbaadu yoo dhufee rakkina hin qabu. Kanaafiyyuu iddoo kanatti amma stop ta'ee jechuun v finaliin keenya maal ta'a jechuudha. V final is equals to 0 meter per second ta'a jechuudha. Maaliif stop ta'eera waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan if she then nuun jedhe iddoo kanatti. Isa kanarraati then yoo goote jechuudha. Amma 2 meter per second dhaatiin deemaa turte maaliif achirra geessetti waan ta'eef jechuudha. Sana booda immoo maal taate jedha. Sekendii 8 keessatti yoo dhaabuu barbaadde nuun jedhe. Kanaafiyyuu v initialiin keenya isa jalqaba irratti 0 ture amma meeqa ta'a jechuudha. 2 meter per second ta'a jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? If she then nuun jedhe waan ta'eef jechuudha iddoo kanatti. Yoo ergasii immoo isheen maal goote stop gochuu barbaadde 0.8 keessatti jechuudha. Sana booda iddoo kanatti egaa v initialiin keenya erga kana ta'eeti kan nuti barbaannu taayimiin keenya immoo qixxee taayimii qalatti 0.8 secondidha kan nu kenname. Kan nuti barbaannu maalidha? Accelerationidha yookaan immoo decelerate meeqaatiin akka isheen taatedha jechuudha. So accelerationii barbaaduudhaatiif acceleration jechuun maal jechuudha? Acceleration is equals to change in velocity divided by what? Change in time jechuudha karaa biraati. Acceleration jechuun no acceleration gaafa inni change in time hin qabu. Average velocity gaafa ta'uu danda'a. Change in velocity divided by time ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda egaa iddoo kanatti change in velocity jechuun maal jechuudha? V final minus V initial jechuudha divided by what? T. So iddoo kanatti V finaliin keenya meeqa dandeetti? 0 minus yookaan immoo iddoo kanatti 0 meter per second inni abarreessuun minus V initialiin keenya meeqadha? 2 meter per second dha jechuudha divided by 0.8 second is equals to kun gaafa irratu meeqa taate negative 2 meter per second divided by 0.8 second dha. Kana immoo gaafa irru meeqa dhufa? It's almost about negative 2.5 meter per second square dha jechuudha. Square dha jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti kan isheen ittiin decelerate taatu jechuudha. It's about negative 2.5 meter per second square dha jechuudha. Deceleration insa. Deceleration insa meeqa jechuudha? It's about 2.5 meter per second square dha jechuudha. Kana arganna inni kan biraan viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu instantaneous acceleration kan jedhudha. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration jechuun sa'aatiidhuma sanarratti jechuudha. Sa'aatiidhuma sanarratti acceleration isaa meeqadha? Fakkeenyaaf acceleration jechuun yookaan immoo change average acceleration jechuun maal jechuudha ture? Average acceleration is equals to change in velocity divided by change in time dha jennee ture miti. Garuu asirratti instantaneous acceleration gaafa jedhu gaafa change in tiin kuni gara 0tti adeemu jechuudha. Kana jechuun t finalidhaatii fi t initially gidduu garaagarummaan gaafa dhibu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif at t is equals to 8 second irratti barbaadu yoo jennu that is the instantaneous acceleration dha jechuudha. Fakkeenyaatiif nuti iddoo kanatti at 0.8 second gaafa nuun jedhu jechuudha. It is instantaneous acceleration. No, iddoo kanatti ta'uu hin taane. No, iddoo kanatti kun hin ta'u fakkeenya ta'uu hin danda'u. Iddoo kanatti kun instantaneous acceleration gaafa jedhu fakkeenyaatiif akka kanaatti deemaa jira yoo ta'e jechuudha. Iddoo kanarratti kun velocity isaa dabalaa yookaan immoo hir'isaa deemuu danda'a. Iddoo kanatti velocity isaa fakkeenyaatiif dabalaa deemaa haa jennu iddoo kanatti jedhu. Garuu at 8 second yookaan immoo at iddoo kana 8 second yoo ta'e jechuudha. 8 second kanarratti meeqadha kan jedhu kan nuti barbaannu jechuudha. At that instant of time jechuudha. Sa'aatiidhuma sanatti jechuudha. Ela average velocity gaafa jennu sa'aatii lama gidduuttidha. Sa'aatii kanaaf kana gidduutti. Fakkeenyaatiif kuni 2 second haa ta'uti. Kun immoo 4 second haa ta'uti. Sa'aatii lamaan kana gidduutti average velocity isaa meeqadha? Kana jechuun sa'aatii 3 sekeendii sadaffaalee ni dabalata jechuudha kana jechuudha. Sekeendii 3 irratti illee average velocity isaa meeqa akka ta'e average isaa arganna jechuudha. Instantaneous acceleration garuu gaafa jennu at 2 second meeqadha bakka salphaanuma. Sekeendii 2 qofa irratti meeqadha yookaan immoo sekeendii 3 qofa irratti meeqadha yookaan immoo sekeendii 4 qofa irratti meeqadha yookaan immoo sekeendii 3.5 irratti qofa meeqadha kan jedhudha. Instantaneous acceleration or akka kanaatti bakka buusuu dandeenya. Acceleration at a specific
instant in time jechuu dandeenya kanaatiin jechuudha. Instantaneous relation jechuun a instantaneous asirratti kuni black hin taane taanaan akka kanatti qabaachuu qaba. Xiyya qabaachuu qaba. Maaliif it is a vector quantity waan ta'eef jechuudha. Or as relation at a specific instant in time is obtained using the same process discussed for instantaneous velocity akka kutaa kudhanitti walitti ilaaltanitti jechuudha. That is, we calculate the average acceleration between 2 points in time separated by change in t and the late change in t what approach to t approach to what 0. Kan nuti barbaannu instantaneous acceleration gaafa jennu jechuudha. Change in velocity barbaanna. Change in velocity gaafa yeroo barbaannu garuu maal ta'uu qaba? Change in timing keenya yookaan immoo t final minus t initial keenya is approach to 0 gaafa ta'aa deemudha yookaan immoo 0 tti gaafa wanti ta'u. Kana jechuun garaagarummaan timing jiru is almost 0 gaafa ta'u jechuudha. Almost 0 gaafa ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu gaddoo kanatti instantaneous acceleration kan tu jennu kun jechuudha z equals to limit of change in velocity divided by change in time as change in time approach to 0 da. Kun limit jechanii dubbisuu dandeenya yookaan immoo lim of change of velocity divided by change in time. Isa kana limit kan jedhu kuni kitaaba durii irratti sila kutaa 12 boqonnaa 2 farratti baratu ture. Amma garuu sadarkaa yuunivarsiitii qofaatti dha jechuudha. Kan isin barattanii iddoo kanatti a is equals to limit of change of velocity divided by change of time jechuun karaa biraatiin akka kanaatti yeroo hojjettan jechuudha. Kan akkasitti hojjettu z equals to limit of jettaniiti limit of change in velocity kan jedhu kuni velocity of t plus change of time gootaniitu hir'isuu velocity of time divided by change in time gootaniiti hojjettu jechuudha. As change in time approach to what 0. Yeroo hunda formulaa isa kana jechuun isa kana jechuudha. Kunii fi kuni wal qixaadha jechuudha kun lamaan. Sana booda kuni innaa fakkeenyaatiin hojjennu sinii gala waan ta'eef garuu isa kana kun lamaan akka inni wal qixa ta'ee fi isa kana yeroo hunda akkasiin fayyadamtan jechuudha. Instantaneous velocity gaafatamtan taana. Meddoo kanatti example dhaatii walitti ilaallu. Example 3.2 kitaaba keessan irra kan jiru jechuudha. The velocity of a particle that moves along a straight line varies a function of time varies as a function of time with the velocity equation v of t is equals to t square minus 2t da asirratti jechuudha. Velocity insa time faana maal ta'aa deema? It is vary ta'aa deema yookaan immoo jijjiiramaa deema jechuudha. Velocity insa akkamitti nu kenna? Akkasitti nu kenname. Find the acceleration of the particle at t is equals to 2 seconds nuun jedhe. Yeroo timing keenya 2 seconds ta'u velocity keenya barbaadi nuun jedhe asirratti jechuudha. Yeroo maal ta'u? Yeroo velocity yeroo timing keenya 2 seconds ta'u velocity keenya barbaadi nuun jedhe. Asirratti kan akka ta'uutan akka hin barbaanne. Jalqaba irratti v2 barbaaddanii sana booda acceleration is equals to v of 2 divided by t gootanii akka hin barbaanne. Asirratti inni kun hin danda'amu jechuudha. Maal fayyadamna asirratti? Instantaneous velocity barbaadi jechuudha karaa biraatiin kun. Maal barbaadi jechuudha? Instantaneous velocity. Sababiin isaa maalifidha? Instantaneous velocity jechuun maal jechuudha? It is at the given instant of time yookaan immoo sa'aatii murtaa'e qofaarratti. Fakkeenyaaf at is equals to 2 nuun jedhe. Kanaafuu that is instantaneous velocity dha. Jalqaba irratti egaa instantaneous velocity keenya barbaannaa jechuudha. Kana jechuun instantaneous velocity is equals to what? Limit of change in time, change in velocity divided by change in time as change in time what? Approach to 0 kan jedhu barbaannaa jechuudha. Sana booda z equals to kana jechuun maal jechuun dandeera? Limit of jenneeti change in velocity gaafa jennu akkamitti barreessina jenneera v of t plus change in t minus v of t jenneeti barreessina isin jedha divided by change in time as change in time approach to what 0. Kuni definition limitidha yookaan immoo hiikoo limititi jechuudha kun akkasitti ta'uunsa malee callisnee wanta barreessine miti. Asirratti limit gaafa jennu kana change of t approach to 0 gaafa jedhu kana bakka change in t kana 0 galchuun hin danda'amu. 0 galchuun hin danda'amu. Garuu maadha gaafa change of t ni kuni 0 tti dhiyaachaa deemu. Garuu never be what 0. 0 ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf toos keessa 0 galchine kuni maal ta'a? Undefined ta'a miti functioning kun. Kaayyoon keenya maal gochuudha? Change in t kana ishee jalaa kana barreessuudha. Yookaan immoo akka functioning keenya undefined hin taane jechuudha. So iddoo kanatti egaa acceleration is equals to jenneeti egaa iddoo kanatti v of t plus change of t kan jedhu kana jalqaba irratti isiniif hojjedhu isa kana dhiisee jechuudha.
Kana jechuun V of t plus change in t jechuuni dhaqneetu gaamma bakka V of t kana keessa jira t plus change of t galchina jechuudha. Kana jechuun bakka t maal galchina jechuudha t plus change of t. Kanaafiyyuu gaafa galchinu t plus change in t the whole square minus amma bakka t dha kanan galchaa jiru jechuudha. 2 into what t plus change in t taati jechuudha. Sana booda kana gaafa solve goonu t plus change in t gaafa square goonu maal ta'a 2 square plus 2 times t times change in t plus change in t the whole square minus kun immoo gaafa irra baay'atu maal ta'a 2 times t minus 2 times change in t taati jechuudha. Sana booda edda kana qabaanneeti amma limit keenyatti adeemna. Limit no is equals to kan instantaneous velocity is equals to limit of maalidha jennee it is v of t jechuun immoo v of t plus change of t jechuun immoo kanadhaan that is t square plus 2t change in t plus change in t the whole square minus 2 times t minus 2 times change in t. Sana booda immoo hir'isuu jedheetu maal jedhee v of t immoo kanadha jechuudha. That is minus t square minus 2t divided by what change in t qabna jechuudha iddoo kanatti. Kana uumaa wanta addatti hojjedhee hin qabu v of t plus change in t kan jedhu kan fidee keessa galchee malee jechuudha. Sana booda iddoo kanatti kuni as change of t approach to what 0. Kan ammas irratti directly gashuu hin dandeenyu gatii change of t kana is equals to 0 kan jedhu kana jechuudha. Maaliif inni kuni undefined ta'aa wanti dhaaf iddoo kana yoo 0 galchine jechuudha. Sana booda ishii kana keessaatti balleessuudha kaayyoon keenya jechuudha. Sana booda inni kuni a is equals to limit of jenneeti iddoo kanatti kanamee ishee iddoo kana braaketii kanaa balleessu t square plus 2 times change in t plus change in t the whole square minus 2 times t minus 2 times change in t minus t square plus 2t ta'uure kun iddoo kanatti kun gaafa seechee irra baay'atu jechuudha divided by change in t. Sana booda asirratti ilaala. Iddoo kana maaltu jira t square hin jira iddoo kana minus t square hin jira maal ta'a wal balleessaa jechuudha gaafa walitti hidhamu. Inni kan biraan iddoo kana negative 2 hin jira iddoo kana maaltu jira 2 hin jira. Kanaaf iyyuu kun lamaanis maal ta'a wal balleessaa jechuudha. Sana booda kan nu hafu maal qofaadha iddoo kanatti kun iddoo kanatti maal qaba change in t approach to what 0. Walti ni fakkaatu. Sana booda a is equals to what amma iddoo kanatti kan hafe maal qofaadha jechuudha. Limit of asitti kun badeera maal tafe change 2 times change in t iddoo kanatti maal tafe minus 2 times change in t iddoo kanatti maal tafe kan biraa iddoo kanatti plus change in t the whole square in hafeera jechuudha iddoo kanatti. Sana booda divided by change in t as change in t what approach to 0 jechuudha. Sana booda iddoo kanatti change in t jira iddoo kanatti change in t jira iddoo kanatti immoo change in t jira. Mee isaa komanii alattaa baasu. Limit of iddoo kanatti gaa change in t alatti yoon baafadhe iddoo kanatti maal tafa 2t tafti. Iddoo kanatti maal tafa minus 2 iddoo kanatti maal tafa plus change in t tafa jechuudha. Divided by change in t akkasitti jechuudha. Sana booda gaa as change in t approach to what 0. Sana booda kan adda akkasitti barreessinee booda kan adda akkasitti barreessee booda iddoo kanatti change in t kuni kana balleessuu danda'u iddoo kanatti badee jechuudha kun. Sana booda kanaafuu maal qofaadha iddoo kanatti is equals to limit of maal qofaa tafa jechuudha miilana 2t minus 2 plus change in t tafa jechuudha. As change in t approach to what 0. Akka kanatti tafa jechuudha. Amma iddoo kanatti change in t kana bakka isaa ta'uun 0 galchee jechuudha wanti undefined ta'uun jiru jechuudha iddoo kanatti. Wanta undefined ta'uun jiru. Maaliif jala irra 0 wantidha waan hin jirredha. Kanaafiyyuu change of t keenya gaafa 0 ta'u change of t kun maal ta'a jechuudha almost 0 tti adeemaa jira wantidhaatiif kun qixxeetaa maal ta'a jechuudha 2t minus 2 taati jechuudha. This is the acceleration in terms of time dha jechuudha. Acceleration keenya kun instantaneous acceleration keenya bifa functioning gaafa ibsinu jechuudha. Iddoo kanatti gaa at is equals to 2 dha kan inni nu gaafate jechuudha. At is equals to 2. Kanaafiyyuu acceleration at is equals to 2 jechuuni maalidha jechuudha. Amma finne functioning kana keessa bakka t lama galchuudha jechuudha. 2 times t minus 2 dha miti iddoo kanatti kan nuti argan. Kanaafiyyuu 2 into 2 minus 2 goona jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a? 2 times 2 that is 4 minus 2 is equals to 2 meter per second dha jechuudha. Kanaafiyyuu instantaneously yookaan immoo at 2 is equal at time yeroo timing keenya lama ta'u jechuudha. Acceleration keenya meeqa ta'a jechuudha? 2 meter per second ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii example lammaffaa irra kan jiru walitti ilaallu. Kanas review exercise keessaatiin fudhadhe. Asitti maal jedha?
asitti kan nuu kenname a particle is in motion and it is accelerating nuun jedhe. Particleen tokko motionii keessa jira akkasuma maal ta'a jira accelerating ta'aa jira nuun jedhe. The velocity of the motion as a function of time is given by this one nuun jedhe. Velocity time yookaan immoo velocity isaa jechuudha akka function of time itti nuu kenname 20t minus 5t square meter per second jedhame jechuudha. Kuni velocity isaatti nuu kenname. Amma asirratti maal nu gaafate the functional form of acceleration dha kan nu gaafate jechuudha. Functional form of what? Acceleration. Functional form of acceleration kana barbaaduudhaatiif salphaadhumatti instantaneous acceleration barbaadna jechuudha salphaadhumatti. Irra kan jiru kana argachuudhaatiif instantaneous acceleration barbaada. What is instantaneous acceleration formula? Limit of change in v divided by what? Change in t as change in t what? Approach to 0 gaafa ta'u jechuudha. Kun immoo maal jechuudha jennee? Limit of v of t plus change in t minus v of t divided by change in t as change in t approach to what? 0. Kuni definition limit iti. Homa gochuu hin danda'amu sana jechuudha. Sana booda jalqaba irratti gaa maal barbaannu v of t plus change in t kan jedhu kana kophaatti barbaannu. Kana jechuun finnee as keessa maal galchuudha jechuudha. Bakka t kana t plus change of t galchuudha jechuudha. Kana jechuun akka composition of function kan jedhu jechuudha. Kutaa 11 herreega kutaa 11 boqonnaa tokko keessatti akka walitti ilaalle jechuudha. So iddoo kanatti gaa kana gaafa keessa galchinu that is maal ta'a 20 into t plus change in t taati jechuudha. Bakka t ishee kana gaafa galchu. Sana booda minus 5 into bakka t ishee kana ammoo gaafa galchu t plus change in t the whole square taati jechuudha. Kana jechuun immoo qixxeetaa maal ta'a? Kun gaafatti baay'atu that is 20t plus 20 change in t kun immoo gaafatti baay'atu minus 5 kana aluma keenya kana gaafa nu square godhu maal ta'a? 22 square t square plus 2 times t change in t plus change in t the whole square dha kan inni ta'u jechuudha iddoo kanatti. So gaafinne isa as keessa galchina jechuudha iddoo kanatti as keessa galchina jechuudha. Kanaafiyyuu acceleration keenya is equals to maal ta'a? Limit of jenneeti v of t plus change in t gaafa barreessinu akkamitti barreessina neera iddoo kanatti that is 20t plus 20 change in t minus kun immoo asii achirraa baay'isnu mee minus jechuudha 5t square taati isheen jalqaba 5 times 2 immoo negative 10 taati jechuudha negative 10t times change in t 5 times change in t square immoo maal ta'a minus 5 change in t the whole square ta'a jechuudha. Sana booda hir'isuu jedheeti maal qabna jechuudha amma iddoo kanatti v of t jedha. V of t immoo suma kanadha jechuudha. Minus 20t minus 5t square ta'a jechuudha. Divided by change in t. Change in t daatiif immoo hirraa jechuudha. Kana gaasirratti as change in t what approach to 0 is equals to limit of iddoo kanatti kuni 20t dha miti iddoo kanatti kun immoo negaatifni kun gaafa irra baay'atu maal ta'a iddoo kanatti negative 20 ta'uure isaan lama maal ta'u jechuudha wal balleessu jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu kuni kana ni balleessa jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kun negative 5t square dha. Negaatifni isheen kun kanatti gaafa baay'atu positive an taatu kanaafiyyuu kun lamaan maal godha jechuudha wal balleessa jechuudha. Kan biraa wanti wal balleessu waan hin jirreedhaatiif akkuma jirutti jira jechuudha. Sana booda maal ta'a 20 change in t minus 10t 10 change in t ishii kana jechuudha minus 5 into change in t the whole square kan biraa waan ta'eef jira hin jiru divided by change in t. Change in t approach to what? 0. Gaafa 0tti hiiqaa deemu jechuudha change in t keenya. Amma direct to finesse keessa galchine jechuudha change in t kana 0 to galchine jechuudha. Maal ta'a wanti kun undefined ta'a. Kanaafiyyuu maal goonu change in t kana alatti baafannu asis jira waan ta'eef akkuma isaa example kana dura laaleerratti jechuudha. So iddoo kanatti kana gaafa alatti baafannu is equals to limit of iddoo kanatti kana gaafa alatti baasu change in t into asitti maal tafa 20 minus asitti maal tafa 10t tafa asitti maal tafa minus 5 change in t tafti jechuudha divided by change in t as change in t approach to what 0. Sana booda change in t keenya iddoo kana kuni kana maal godha ni balleessa jechuudha. Kanaafuu maal qofaadha limit of 20 minus 10t minus 5 change in t dha jechuudha as change in t approach to what 0. Sana booda iddoo kanatti kana maal gashuun ni danda'a jechuudha amma change in t kana directly substitute godhe jechuudha amma seera limitii keessatti directly substitute gochuun ni danda'ama garuu undefined kan ta'anidha malee jechuudha. Kanaafuu gaafa substitute godhu directly change in t is equals to 0 kan jedhu kana jechuudha kun maal taati jechuudha 0 taati jechuudha. Kanaafuu maal qofaadha jechuudha 20 minus 10t kan jettu kana qofaa taati jechuudha. Kanaafuu
maal jedhe iddoo kanatti the functional form of acceleration barbaadinu hin jedhe functional form of acceleration in keenya is equals to 20 minus 10t meter per second square ta'a jechuudha iddoo kanatti square ta'a jechuudha. Inni kan biraan maal barbaadinu hin jedhe b irratti the instantaneous velocity at t is equals to 3 second nu hin jedhe. Instantaneous velocity barbaadinu hin jedhe iddoo kanatti. Instantaneous velocity jechuun salphaadhumatti v of t keenya function isaa nu kenname miti finnee as keessa galchuudha jechuudha. Kana jechuun v of 3 barbaadu jechuudha karaa biraatiin. B irra kan jiru kun v of 3 barbaadu jechuudha. V of 3 jechuun immoo gaayyo v of t jechuun maal jechuudha inni jalqaba irratti v of t is equals to 20t minus 5t square dha. Miti kan nu kenname iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kan nu kenname 20t minus 5t square dha iddoo kanatti. Sana booda v of 3 barbaadu jechuun bakka t kana 3 gashuudha jechuudha. Kanaafuu 20 times 3 minus 5 into 3 square data 20 times 3 meeqadha 60 minus 5 times 3 square gaafa goonu 9 taati 9 baay'isuu 5 immoo 45 taati jechuudha. Sana booda kana gaafa irratti hir'isnu 15 meter per second ta'a jechuudha. So the instantaneous velocity at t is equals to 3 irratti 15 meter per second arganna jechuudha. Inni kan biraan c irra kan jiru immoo maal jedha? The instantaneous acceleration at t is equals to 3 nuun jedhe. Kanaafiyyuu acceleration keenya in time formidhaatiin yookaan immoo as a functional form of acceleration waan qabnudhaatii fi gatii t bichaa finnee keessa galchuudha jechuudha. Kana jechuun t is equals to 3 second nuun jedhee waan ta'eef jechuudha. 3 second is equals to finnee kana keessa galchuu qofadha jechuudha. 20 minus 3 times 10 times meeqa jenna jechuudha 3 jenna jechuudha. Is equals to kuni 20 minus 10 times 3 immoo meeqa ta'a? That is 30 is equals to negative 10 meter per second ta'a jechuudha. Negative 10 meter per second arganna jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraanii motion with constant acceleration kan jedhutti adeemnume. Motion with constant acceleration. Kana jechuun uniformly accelerated motion jennee isa kaanifaana jechuudha. Although there is a possibility to have a varying acceleration var ta'uu danda'a yookaan immoo jijjiiramuu danda'a yeroodhaa yerootti jechuudha. Non-uniform acceleration in reality as keessatti egaa in reality yookaan immoo isa dhugaa jireenya isa dhugaa keessatti jechuudha. Jireenya isa dhugaa keessatti varying acceleration kun waanuma jiraatudha yookaan immoo constant acceleration ati wantoonni deemanii hagas maramiti. In many common types of one dimensional motion garuu akkamitti consider goona the acceleration is assumed to be quite constant or uniform jenneeti consider goona jechuudha nuti garuu. Acceleration immoo jenneeti consider goona jechuudha. Constantii dha jenneetu consider goona jechuudha. It means that the velocity of the object is changing by equal amount in equal interval of time jechuudha. Isa kana fakkeenyaatti isin agarsiisa. Such a motion is known as what? Uniformly accelerated rectilinear motion jechuudha. Rectilinear jechuun it is one dimensional jechuudha karaa biraatiin. Rectilinear jechuun it is one dimensional jechuudha. In this case the average acceleration equals what? Average acceleration keenya equal with what? Equal instantaneous acceleration and the average velocity is the average of the initial velocity and final velocity dha jechuudha. The average isa kana jechuun v average jechuun qixxeeta v final plus v initial divided by 2 jechuudha. Average isaaniiti waan nuun jedheedhaatiif jechuudha. Inni kuni yoo maal ta'edha uniformly accelerated motion keessatti dha jechuudha. Uniformly accelerated motion ammoo jenneetu maal goona inneera consider goona inneera. Yoo maal ta'e one dimensional motion keessatti. Uniformly accelerated motion jechuun maal jechuudha dha amma asirratti uniformly accelerated motion dha nuun jedheedhamti iddoo kanatti maal jedhe in many common types of one dimensional motion the acceleration is assumed to what? Assumed to be constant or uniform nuun jedhe. Isaan akkasitti maal jennaneera such motion is known as uniformly accelerated motion or rectilinear motion. Iddoo kanatti maal nuun jedheera the velocity of the object is changing by equal amount or in equal time interval nuun jedhe. Kana jechuun fakkeenyaatii fi iddoo kana akka kanaatti jira jenna. Kuni sekendii walii galaa sekendii wal qixatti cittee jira jennu. Iddoo kanatti fakkeenyaaf 0 dha jennu. Iddoon kun immoo 2, iddoon kun immoo 4, iddoon kun immoo 6 dha jennu jechuudha. Amma wanti kun jechuudha asirraati ka'ee amma akkas deemutti speed up ta'aa jira jennuti. Speed up ta'aa jira jennuti jechuudha. Kuni velocity keenya dha jennuti. Asitti
zeeroodhaatiin iddoo kanatti immoo 2 iddoo kanatti immoo 4 iddoo kanatti immoo 6 jechuudha. Iddoo kanatti immoo 6 gidduu isaanii immoo jechuudha sekeendii lamatu jira jennee ayyaana 2 second 2 second 2 second iddoo kanas jechuudha. Iddoo kanatti immoo 8 dha jennuti iddoo kanas 2 second jennee ayyaannuti. Sana booda akkasitti adda laalleeti jechuudha. Amma intervaalii yookaan immoo time intervaalii wal qixatti jechuudha equal amount of yookaan immoo change in velocity keenya yoo wal qixa ta'e jechuudha. Kana jechuun kanaa fi kana gidduu kan jiru change in velocity kanaaf kana gidduu kan jiru faan qixxeeta kanaaf kana gidduu kan jiru faan qixxeeta kanaaf kana gidduu kan jiru faan yoo wal qixa ta'e then that is what we call uniformly accelerated motion jennaan jechuudha sakanaati. Kana jechuun change in velocity keenya wal qixaadha jechuudha. Fakkeenya asirratti ilaala kun maal dheeraa velocity dheeraa 0 2 4 6 8 ta'aa deeme jechuudha. Velocity isa kan itti dabalaa deeme. Sana booda asirratti kana gaafa wanti isaa barbaannu jechuudha iddoo kanatti. Gaafa change isaa barbaannu inni kun meeqadha 2 meetr per second dha. Kunis immoo gaafa change isaa barbaannu meeqadha 2 meetr per second dha. Kunis immoo gaafa change isaa barbaannu meeqadha 2 meetr per second dha. Kunis immoo gaafa change isaa barbaannu meeqadha 2 meetr per second dha. 2 meetr per second. Sana booda taayimiin as gidduu jiru immoo maal dandeera? 2 second dandeera. Kana lamaan gidduu 2 second, kana lamaan gidduu 2 second, kana lamaan gidduu 2 second, kana lamaan gidduu 2 second. Amma gaa asirratti ilaala acceleration 1 haa jedhuuti isa kanaatiin jechuudha. Acceleration 1, acceleration 2, acceleration 3, acceleration 4 haa jedhuuti. Sana booda acceleration 1 is equals to change in velocity divided by what? Change in time jechuudha. Is equals to change in velocity keenya meeqa ta'eera? 2 minus 0 2 ta'eera waan ta'eef 2 meter per second divided by time interval keenya immoo meeqa iddoo kana 2 second dha. 2 second is equals to maal ta'e jechuudha kuni 1 meter per second square ta'e jechuudha gaafa walitti fidu. Inni kan biraan acceleration 2 immoo laala iddoo kanatti acceleration 2 laala. Change in velocity divided by change in time dha. Is equal change in velocity keenya meeqa dha asirrattis acceleration 2 irrattis 2 meter per second divided by time interval keenya meeqa dha 2 meter 2 second dha. Qixxeetaa meeqa ta'e jechuudha kunis 1 meter per second square dha. Akkasuma immoo acceleration series laala change in time over change in velocity divided by change in time. Asirratti acceleration series keessatti change in velocity keenya meeqa 2 dha. 2 meter per second divided by 2 second is equals to 1 meter per second square. Kanaaf iyyuu daalaa iddoo kanatti kunis 1 meter per second dha. Kunis 1 meter per second square. Kunis immoo meeqa 1 meter per second square. So bifa kanaatiin deema yoo ta'e jechuudha. This type of motion is known as uniformly accelerated rectilinear motion jennaan jechuudha isaan kanaati. So motionii akka kanaa keessatti jechuudha gamma the average acceleration keenya jechuudha. Average acceleration keenya eenyu faana wal qixaadha? Equal to what? The instantaneous acceleration keenya faana wal qixaadha jechuudha. Kana jechuun A average is equals to what? A of instantaneous faana maalidha? Wal qixaadha jedha. Maal keessatti? Uniformly accelerated motion keessatti jechuudha. Uniformly accelerated motion keessatti average velocity barbaanne jechuun karaa biraatiin instantaneous acceleration barbaanne jechuudha. Inni kan biraan immoo average velocity jechuun immoo maal jechuudha nu jedha? It is the average of the initial and the final velocity. V final plus V initial divided by 2 dha jechuudha. Inni kun immoo maala? Kunigaa kan inni dhugaa ta'u maal keessa qofaatti dha? Uniformly accelerated motion warra ta'e keessatti qofa jechuudha. Uniformly what? Accelerated motion warra ta'e keessatti qofa dha jechuudha. Mee exercise 3.1 kitaaba keessan irra kan jiru raati haala. HTR shown in figure is the fattest land animals dha jedha iddoo kanatti. Kuni HTR kan nuti jennu kun jechuudha. Almost qeerransa sanatti fakkaata garuu normaal qeerransa smith taayigarii ture ta'e qeerransa ta'e HTR jedha iddoo kanatti fattest land animalidha yookaan immoo animaalota jiran keessatti jechuudha isa garmalee fattest dha yookaan saffisa guddaa kan qabu jechuudha. It could run up to 120 km per hour jedha. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 120 fiiguu danda'aadha kan inni jedhu jechuudha. So iddoo kana jalqaba gaaffiin keenya. Starting from rest, HTR can reach to speed of 96.6 km per hour in only 3 seconds jedha. Sekeendii 3 keessatti restii irraa ka'ee yookaan boqonnaa irraa ka'ee jedha. Sekeendii 3 keessatti speediin isaa meeqa ga'eedha? 96.6 km per hour. What is the average acceleration jedha. A irratti B irratti homaa jedha. What is the average velocity in 3 seconds jedha. 3 seconds. Asirratti given keenya baafannu mee fakkeenyaatti. Given keenya initial velocity keenya qixxeetaa meeqadha? Initial velocity keenya 0 meter per second dha. Maaliif wanti irraati ka'ee waan ta'eef lafaa ka'ee waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo final velocity keenya immoo meeqarra ga'eera nuun jedhe? It is 96.6 km per hour. 96.6 km what per hour.
Kan biraan maaltu nuu kenname iddoo kanatti haaworii arriidhaatiin barreessanii distaan rakkinaan qabu akkasitti barreessu teeshi. Inni kan biraan maaltu nuu kenname taayimiin nuu kennamedha. In 3 seconds nuun jedhe taayimiin keenya t is equals to what 3 second tu nuu kenname jechuudha. Eerratti maal nu gaafate? Eerratti average acceleration nu gaafate average acceleration. Average acceleration jechuun maal jechuudha neera? Z equals to this change in velocity divided by change in time. Jenneeti walitti ilaalle ture jechuudha kana dura. So iddoo kanatti egaa change in time keenya only in 3 seconds nuun jedhe change in time keenya nuu kennameera jechuudha. Change in time is equals to what? 3 dha jechuudha karaa biraatti. So iddoo kanatti egaa change in velocity nuun jedhe gammadoo. Change in velocity keenya garuu v final minus v initial dha. Garuu immoo asirratti boqonnaa lama keessatti kan nuti walirraa hir'isuu dandeenyu vector quantities ta'ee scalar quantity jechuudha. It must have what? The same unity qabaachuu qabaanneerra. Garuu asirratti initial velocity keenya 0 meter per second jedhanii asitti immoo kun 96.6 km per hour jedhanii. Kanaaf iyyuu isa kana maaltu jijjiiruu qabna jechuudha. V finalii kana gara meter per second tti jijjiiruun dirqama nuti ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu V finalii keenya is equals to 96.6 kan jedhu kana gara meter per second jijjiiruudhaatii fi kiiloomeetirri kun gara meetiraatti jijjiiramu qaba. Haaworiin kunis immoo gara sekenditti jijjiiramu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu kiiloomeetirii jechuun maal jechuudha? Ittuma kana bichaa finnee bakka buusna. That is 1000 meter jechuudha. Divided by haawor jechuun maal jechuudha? 3600 second jechuudha. Sana booda kana jijjiirra jenna jijjiirreerra jechuudha. Sana booda kun iddoo kanatti 0 kun 2 0 kan 2tiin gaafa badu kun gaafa walitti baay'atu almost meeqa ta'a? It is about 26.83 dha kan nuti argannu. 26.83 meter per second. Kanadha jechuudha iddoo kanatti kuni gaafa walitti baay'isne keenya jechuudha. So iddoo kanatti amma the same unity jijjiirreerra waan ta'eedhaatiif jechuudha. Amma bifa salphaa ta'eetiin walirraa hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu final velocity keenya meeqa 26.83 meter per second minus initial velocity keenya immoo 0 meter per second dha divided by 3 second goona jechuudha. Sana booda z equals to kuni gaafa irraati hir'isuun isuma sana dhufa 26.83 meter per second divided by 3 second. 3 second is equals to kana gaafa walitti hirru meeqa dhufa 8.94 meter per second square ta'a jechuudha. Iddoo kanatti 9.4 meter per second square taati jechuudha. Inni kan biraan b irratti immoo maal nu gaafate? Average velocity nu gaafate. Average velocity dha kan nu gaafate. Average velocity ni gaama asirratti 2 dimensional dha nuun hin jenne waan ta'eef jechuudha. 2 dimensional dha waan nuun hin jenne dhaatiif jechuudha. This uniformly accelerated motion dha jenneeti assume goona jechuudha asirratti. Assume goona jechuudha. Maaliif iddoo kanatti maal nuun jedheera? In many common types of one-dimensional motion, the acceleration is assumed to what? Constant or uniform nuun jedheera. Kanaaf uniformly accelerated motion gaafa ta'u immoo average velocity jechuun maal jechuudha? V final plus V initial divided by 2 ta'a jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf iyyuu asitti average velocity keenya maal ta'a jechuudha? V final plus V initial divided by 2 taati jechuudha. Is equals to V final keenya meeqa? 2.26.8 meter per second minus V initial keenya meeqa? 0. Maaliif rest irraati kee wanta divided by 2 goona jechuudha. Kan ammoo gaafa lamaatiif hirru kun akkasittidha. Gaafa lamaatiif hirru meeqa ta'a jechuudha kuni 26.8 meter per second divided by 2 gaafa jennu qixxeeta 13.45 meter per second taati jechuudha. Kun immoo average velocity keenya ta'a jechuudha. Inni kun kana fakkaata wanti ta'e akkasii galee abdii guddaan qaba. Viidiyoo itti aanu irratti paartii lammaffaa waliin ilaalla. Paartii lammaffaa irratti maala equations of uniformly accelerated motions in one dimension kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hagasittuu warreen maatii YouTube keenyaa taatanii share gochuudhaatiin hiriyoota keessan biraatiin ga'an isiniin jedha. Akkasuma immoo chaanaalii biraa qabna Q's time kan jedhu jechuudha. Achirratti immoo gaaffileewwan tokko tokko isiniif gadhiifamu waan ta'eef isa subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha. Galatooma nagaatti.